Ati isi miira kuni gurbaa kana maaliif seeratti hin dhiyeessine si warra achi keessa jirta mucattiin tun lubbuu fi yoo baafte mucaan kun itti gaafatama guutuu fudhachuu qaba. Akkami seeratti hin dhiyeessine seeratti dhiyeessina akka. Seeratti dhiyeessina akkami soodhaa. Warri achi keessa jirta yoo seeratti dhiyeessuu hin dandeenye faayidaa takkan qabdan bituun faayidaa. Biloonya walirraa qorra. Ayyee walii galla hiriira seeratti dhiyeessina. Duraanii waan iyyuu hin beeku hadha dhaga'e. Dubbiillee osoo hin beekne keessa seenuun gaariidhaa miti. Miidiyaarraa hin turre maali rakkoon. Horiyaa maal taate moo asii nama mataa qabannee osii galchi dheeraa dillee dhawuu abdaa. Maali hiriira baatee gadi baatee arafaatee tutu qabee miin dalarsiisu. Hiriira bahuun dura waan itti bahu beekuu qaba. ምን አይነት ሰው ነው በእናትህ? እንደዚህ አይነት ሰው ኧረ ትጠላለህ። ኧረ ምን አይነት ሰው ነው አንተ? ሆሪያ ብር ዱበርቲቴ ነበር ብሪ ኢትዮጵያ ብር ሚሊዮን ለማኛተም Makala dasi. Amma profaili namoonni hedduu fudhataa jiran baadiyyaa profaili godhachuu qaba warra qaba miidiyaa kun guutuu qabu. Badee sirti badee koo intala wadi qarritti onnaa galchaa qarree ta'ee jedhamtu ol galchaa faransaa kana ta'e hiriira baatu san. Nee wallaahi dhazi dhuftee koo intala takkaa jala jira. Badee neetworkiin qabdu malee banne haadha fa'a. Hiriiraan baaftee motuulee biru faransaa keessatti yoo hiriirri baay'ee si gaaguu Yani baay'een gammadee jechuudha. Usmee kana baay'ee yaada waliin gallu yeroo baay'ee. Keessaan footoo haadha faatee kana naa ergisa mucaan kun piroofaayilii irraa qabu dafi. Okay, ayirra isinii kaaya qoya ayirra isinii kaaya. Boru. Dhiirratti hin qabinaa kaabboodii isaa dubbattu. Wiiti irratti hin qabinaa naala bushakla ga'ee nu qabaatu. Abbaa maayini kun hin jasbaadan ishee. Dubbadhu. Inna boru jechuudha. Hiriira baanaa wanni waadaa isinii gal hoo jiraate immoo hoggaa 14 biyya Awurooppaa jireedha. Inna gaafa jechuudha daabboo dhuguma wanni jiru sun gadi ba'e kiyyallee jechuudha. Mana usmee fideetiin balaqqateetu agarsiisa. Dhugaa rabbi ani haadha faatee fuuldura waan hundaa dhaabachuu jechuudha. Waan daabboo inuma shakkin. Inuu shakkin. Injiru. Harma haadha faatee yoo fidan dhageeffatu daabboo isiitu miti. Yoo harma haadha faatee fidanii jiran. Wallahi gaafsan ufajjeesaani. Harma haadha faatee fidanii yoo photoshoppii dalaganii fidan mana hin jiru daabboon haadha faatee osoo jiraate kana dura gadi hin bahu. Haati faatee daabboon isii osoo waraabame gaafa kuweetiin jirtu shamara biyya rabaa itti taphatan kan gaafa isaa waraabama. Saa amma namni sanatti dhaga'e haadha faatee asirra teettee nama gorsitu. Akkanatti nama hundaayyuu karaa taatee bar shamarruu akka isiin gorsuu eegaltee hudduu dhiiratti agarsiisuu diddee bara. Hudduu miisee jala dhaga'ee yoo kadhatte amma shamarri namatti agarsiiftu hin jirtu. Piroofaayilii haadha faatee gaafa. Shishin follow warra qaban keessan dubbise naa deebisuu didde. Inni akkasii boru jechuudha warri Faransaay laa shappel yaaduma keessanuu laa shappel ooltanii bakka suuqiitti yaa xiqqishuu sanitti walaa agarru boru sa'aatii 15 irratti isiniin jedhaanis hojiidha gizeedhaniin ba'a. Piriis musliima kiristaana hoduun jedhini akka dubartiititti hiriira baanaa anatu qarritii sitti marageeffadhu qarritii kowaatti maasmu. Amma afaaniin akkana jettee asirraa qabbuuta boru yoo namni si dhabillee laayivii waraabdee yookaan liivii seentee jastis waraabaa deebi'u fotoo irra deebi'e dhageeffatu sitti maankum dagarii sitti maa jira qalqaltii irra jiru dhugaan intala teenaa baatuu fi boru yoo ijoollee illee achisi dhufu rabdi laashaappee ufii keetii viidiyoo akkana barsoo dalagisanii baabura keessatti tireeni keessa deemee wayyaa nama maraatee uffadde hoonan ani baabuu viidiyoo haadha faateetii waraabee puusareedha namaa miti naan jedha. Ani jechuudha yoo ani boru jechuudha akka nama maraateetti firii haadha faateedhe adiin hundi akka poolisii yaamtutti gadi hin dhaabbadhu jechuudha. Akkasi viidiyoo waraabee isinii gallakkisa Oromoo silaa walirratti duulu malee walii duuluun beektu keessattuu warri shamarranii akka waan rakkoon isinirra hin geenye nu hunduu biyya ombaa jirra jechuudha bakka haatiif abbaan keenya hin jirre. Kanaaf guyyaa tokko rakkoon nu qunnamuu danda'a biyya Awurooppaa jiraanne fi miti kanaafu jechuudha. Boru ani Oromoon hoo baate nan eega jechuudha akka sa'aatii 15tti bakka suuqii kiyyaatitti shaappeelitti jechuudha bakka paarkii xiqqishuutitti achitti yaaduma keessanuu dhadhaabbatanii akka muka sibiilaa haadha faateetiin miidhamee jira. Hin gowwoomsani akkamitti akka gowwoomsan hin beeku Ameerikaa taa'ee miliyoona 2 birrii Itoophiyaa nyaatee micaan akkasitti kunoo ofin ajjeesa jechaarti kanaafuu ishii bira haa dhaabbannu Oromoo walirratti duuluu dhiisaa walin lolina kanaafuu ani jechuudha boru baabura keessatti duraanuu hin iyyitanaan jedhanii kana caala iyyee Paarisitti oonan hin agarsiisin annamaa miti isiniin jedha guddaa galatooma nama biraa ol galcha gadi bu'a.
Akkasii achi keessatti dhageettii guddaa qabdaa nama sirriitti Oromoo sagalee ta'uu jettiin turi. Nama akkanaa kan hin Itti barbaadu. gaafatamtuu koominiitii tana beekaadhis isiin nama gaafa abarsoo Akkasii san. biyyoota Ameerikaa kana keessa nama akkamitti dhabne amma Awurooppaa Faransaay keessa arganneetiin jira UK keessa arganne Awurooppaa Ameerikaa keessa akkamitti dhabne warra Ameerikaa doffaarii Minisootaa keessaa gabba'ee guyyaa irraa irraa hiriira eegalchiisu akkamitti dhabne nuti. Nama guyyaa irraa kanarraa hiriira eegalchiisu akkamitti dhabne. Nama mirga haadha faatatiif falmu ka har'a dhiirri haadha faatatiif hin falmine shamarri haadha faatatiif hin falmine alatullaa yaleeka shamarummaan qabdoti diqaala na hundi geechu. Namni ilmoo namaa irraa baate namni dhugumaan obboleetti gaarii qabnu namni zarii qabduu fi namni dhugumatti garteetiin ilma namaa taateetiin namummaa amantuu fi dhugaa jaalattu haadha faateetu kan namni dhaabane namummaa takkan qabu kana amaniitii fudhu. Warra bakka biyya biraa irraa deetii gurguddaa qabu. Warra Austraaliyaa shaggitu eessa jirtu? Shaggitu eessa jirta dubbatu? Awustiraaliyaa irraa warri jirtan barreeffata. Austraaliyaa irraa warri Austraaliyaa irraa lafa eessa jirta? Suudii jirta? Nairobi jira Nairobi. Naayiroobii irraa dhageeffadhu Ramzaa waliin bor shurraabii haadha faatee dalagattanii shurraabii wanni irra laxafattanii akkasitti hiriira baatan dhageette? Shurraabii haadha faatee bakka hunda keessatti amma dhageeffata. Laal tokkoffaa irratti. Meeqoo Naayiroobii laala? Wanni Austraaliyaa irraa barreessaa mee? Austraaliyaan barreessa. Austraaliyaan barreessa warri Kaanadaa. Mee warri Austraaliyaa barreessa Austraaliyaa irraa. Fooloo kiyyarraa isin galcha. Fooloo kiyyarraa isin galcha. Akka itti isin galchina. Yaa fooloo kiyyarraa gattee isin galcha. Austraaliyaa jireedha. Fooloo gubbaa barreessaa. Fooloo godha. Akkasi. Yaa Austraaliyaa argee koo Austraaliyaan hin jiru Austraaliyaa. Galchee kun Austraaliyaa koo fooloo kiyyarraa galchaara. Koo ka fooloo na godhe irraa galchaara. Kinooti tun Austraaliyaa jirti koo. Kootu seen. Ameerikaa irra illee yoo jiraattan Ameerikaa irra. Ooy Okei, Austraaliyaa. bicha as jirtaati. Ooy. Yene bicha dubbadhu. Austraaliyaa warri jirta anarra qaqqaba meeshiin godha. Wayita isin fooloo na goota meeshiin irraa isin galcha. Kootu argee Laal jira. konnekshinii isin dalagu. Konnekshinii isin dalagu takkaa muhiitii qabadhu. Baadiyyoo takkaa muhiitii qabadhu. Uummata kana waa dhaamsa isin dhaabna. Dhageeffata dhaamsa kana. Tokkoffaa irra dhaamsa isin dhaabnu haadha faatee wanni isiif falmaa jirru tokkoffaa waan shamara taateef. Lammaffaa irratti haati faatee haadha nama maraati haadha siinqetti. Sadaffaa irratti haadha faatee jechuun maqaan haadha faatee kun kan itti mogga'e sababbii isiin shamarran biyya Arabaa keessatti rakkatan kanneen rakkoo siqaa'ii hedduu argan kana gorsite haadha faatee jedhanii namni hundi maqaa kabajaa hagana ga'uu kana moggaasee fi haati faatee barri ilmaan haadha salatti qaalota haadharaa waan hin taane faaniin waa uummanni kun. Osoo ka salphatu taate haati faatee osoo hudduun isii gabba'ee bar shamara biyya Arabaa guutuu hudduun isii gabba'ee bar akkasin laaluu qabdanii bar haadha faatee jechuun haadha keessan hundaa jechuun faata jechuun shamarran biyya Arabaa biyya namaa kana keessa jirtu hunda faata jedhanii waaman. Kanas salphate sila kana mufirra beeku wallaalee uummata baay'inii akkanaa kana nagarreen hudduu namaa barbaaduu fi salphina namaa barbaadu deemtan gayyaatan isaa ammaa kanarraa hiriira labsuu qabdan. Dubaay keessa warri jirtan battarai warri Dubaay keessa shurraaba haadha faatee hojjechiisa saarraa kanarraa kaasa. Shurraaba haadha faatee hojjechiiftanii addatti alaabaa hojjechiiftanii fi haadha faatee profaayilii kaanna shurraabii isiin nu ergitan biyya jirtanitti sirraa xalabanneef haadha faatee godhanna kana boodatti hundi keenya jechuudha. Aga mirgi isii kana kabajamee haadha faateeti. Dhugumatti dhugaan haadha faatee kun ba'uutitti shurraabii haadha faatee halkan wayitii rafnu ofirraa hin baafnu. Wayita jaartii tana wajjin illee rafnu illee yoo jiraate warri jaartii bira jiru illee jaartii isaa wajjin suuraa ofirraa baasuu qabu shurraabii isii. Boraafatee hundi isii mirga haadha faatee akka hin irraanfatamne akka seeran isin irraanfatamne. Kitaaba namni galmeessu jiraachuu qaba. Seera haadha faatee osoo galmeessanii osoo kitaaban galmeessanii haati faatee bara. Wallaahi billaahi ijoollee dhuufuu akka asirra teettetti nama arrabsaa ooltu. Dhuufuuwwan asirra teettetti hudduu namaa sochotan ni miti. Haadha faatee jechuun bar nama seenaa kitaabni shan osoo barreessee finne seenaa haadha faatee. Dhaqii qoradhu namni haadha faatee beektu isiin qoratanii maatii isiitii fi nama isin dhiyaatu nama seenaa haadha faatee beeku qoradhu. Sigalee nama laayyoo ta'e kan isinitti fakkaatan jechuudha. Kanaafuu biyya jirtan irraa hiriiree aboo iluun tokkoffaa maal ta'e warri Ameerikaa irraa hiriiree yaasu garan bade qoy. Qoy baaliyyoo jira iluun fa'a. Ameerikaa irraa warri hiriiree yaasu. Kaa'ee gargaarsarra fuullee gargaarsa muujjattii Oromiyaa sana. Oke, Ameerikaa keessa warri jirtan Ameerikaa keessa. Batiyaan Kaayiroo keessaan hiriira baay'atte. Wanni biiftuu eessa jirta? Biiftuu eessa jirta? Biiftuu na galchi naan jettee galchi eessa jirta? Marat. Dubaay. Dubaay keessa. Bor hiriira ba'uu dandeetta? Warri Dubaay hiriira gurguddaa yaa'u dhiisi. Warri Dubaay hiriira gurguddaa yaa'u. Warri Dubaay wanni isaan baay'ee kaatanii. Sila Austraaliyaa nama Austraaliyaa jedhu sina dhageettanii sina meeti Austraaliyaan bari ijoollee Austraaliyaatu jira. Ijoollee Kanaadaa irraa qoy Kanaadaa irraa argine. Inboxii naa barreessaa yookaan Kanaadaa jira jedha isin galchaan